كوما ديدم رب دنيا من قبل التاكن عاشا انت سبونتو أرسي عاشا إيه سبونتو أرسي في عاشا انت لشوا الماز Oi, solo barresso si tangiru unda dabde barresso si gargaru. Solan. Barresso mo beko. Amma tikabe jira warabu doktor warabu doktor ni narka jira. Mube kara ajaibat big boy kuma dida masjida jira. ما إيتن ما والجلا إيتن دقيقة شيء كرتاي سامبودا سوتنا مالي يلا جري دكتور warabu sikeni narakun kamu dokter itifu. ummata kana funyaani irratti timuun beeytanii usaamiutii qabadhaa koomentii jalatti barreessaa isinii dubbisa. Odutti manna nuti afu funyaani dhiisite. Yesus moo maal ka jedhu tokko kuma soddoma rabbi duniyaadhumaan qabla sitti kennu. Yerusaalem kuma diidama rabbi duniyaadhumaan qabla sitti kennu. Warra kuma kudhanii oliif barbaada amma tartiibani. Dhaggeeffadhu warra kana birrii gurguddaadhu ol galchi sagaleedhaan haimanu. Namni cal jedhe akkaawuntii biraatii waan hin Meedema. Warra mana baratee taa'aa jiru. Nama 50 qabatee taa'aa jiru astinaa barreessaa. Hunda jala naa barreessan. Warra isin laalaa jiru billaalee rabbii jedhaate achi deema mana mubee achitti asin galmeessaa dhufe jabaadhaa ituma laalu mana mubee intini piroofaayilii isaa tokkaati mana mubee deema nan dhufaan achitti amma nufa waan ta'eef mana mubee deema ituma laalu galatooma ulfaadhaa argaan jira warri maqaa waadaa galtan ana bira galmeeffachaan jira garuu meemee cidhaqa mana mubee dhaqaa ituma laalu agartanii namni dhibbi tokko deemeera achi dhaqee ko hundi keessan mana mubee dhaqaa mana mubee dhaqaa galatooma ulfaadhaa. Galatooma mana mubee itti deema. Ilaalladhaa warra mana baratee taa'aa jiru nu ilaalladhaa. Mana mubee. Buriifuu anamma gargaarsa dhiisee yoo barbaade kan dirisii hojii keessa baddaan. Abbushee maalan sii godha gaabbaa koo. Dhageessanii? Achi darbaa yoon irraa bahee namni ta'u waan ta'eef nama meeqa si bira? Nama dhibba saddeetii fooyyee kalas bakka gastii galaan inni dhufa akaawuntii kootiin gastiin gala kottu atis gastii achi deemaa meetu man argu namni dhibbi saddeettan kun mee mana mubee dhaqaa piroofaayilii isaa tokko ati achi dhaqaa warra mana baratee taa'u naa barreessaan jedhee waa biraan jennee man barreessaa abbaa barbaadan warra mana baratee taa'u warra achi jedhamu bush godhu nu barreessaa kanuma abbush GR kuni bilookii jalan jira dhe abbush GR kana bilookii jalaa baase mubee koo warra mana baratee taa'u eenyu mbaasu abbush GR achumatti gargaareen mbaasu nama bilooki maal mubee miira keessaa fi bannaati laalaa nama bilookii waliin baasuan akaawuntiin immoo haaraadha jedhiin kun haaraadha kanaaf anna haaraadhaan dhufeeti akaawuntiin kun bilookii qabu waliin garuu tultul jennaan abbaa barbaadee bilookiin godha namni biraa mana baratee jiru naa barreessaa ummanna laalu mubee biraan dhufaanis biilee oromoo mana baratee jiru nu himaa bileen dabaree eenyu nu duuftaa dabaree keenya gataana gaafa dabaree saayii waltaa jabuun gaariidha warra mana baratee taa'u naa barreessaa na sin eeyyame barreessaa ummanni immoo taajjaba warri bor immoo maaliifaa balutti duulchiftan jettan ijoolleen mana barattee borii kaaftee dhuka irraa kaafte suuraa gad deebite maaliif mana baratte maaliif irratti duulta warri jettan dhaqaa jessiifadhaa warra maqaa nama waama nan dhufaa ummata nyaara hin qabne ummata annuura hin qabne elpi bileenar biqilaa meeqa jette birrii warra mana baratee jiru barreessaa jalatti baya jala Idris maasitii qaba baay'uta qootiin jenneen ushaa kusiitii isa kuma kana sii qabadheera thank you yalla abdii ko xumurii kottu okay bye seenaan doolaara 50 Aye, galatooma ulfaadhaa mana mubee deema hundumti keessa anis nan ba'a mana mubee deemna mubeen laa dhaggeeffadhaa ijoolleen kee mubee tinis narvees no miira keessa galaa itti ilaalina miira keessa galee isin arrabsuu danda'a isin loluu danda'a maal rakkoon qabu baqa miira keessa ala abahu atas gabbaa onnis deeggarsuma obboleessa keefi homaa rakkoon qabu aarees homaa rakkoon qabu obboleessa keenya maatii isaa deeggarsuu jirra waan ta'eef homaa rakkoon qabu inni aaru itti naarinaa mana isaa deemna anis achi naqa waan ta'eef baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa
دا mana bana tijira kottu cufi fatu edan saba mana ko banera isam gargarsa ko dajirna nageenya taati kottu le caki abu makana do fabu be fatia edan no layna do fatu edan yisamal yisamal ni daga hama yisamal endaga okay kota ila bada dolar shakal tabato ustasala mara azasru ko واميرا كنا إسامي نسوا واميرا نبرة ونجو بلوكنا أقولنا غلطوا نوبة أقولاتي سيفو هذا شنو قطتيس أصل الجنة واميرا إساميني رفاجرا كل كيس كوبليك Kanaafuu warri mana keenya turtan gara na kotta galmeessuun keenyatti fufaa yoo xiqqaate nama 53 gaadheera hundumti keessan koppii link sheerii godha nama baay'ee yalla kakka bandeera irra deebi'ee bashugutee أصلا ما كبرت تلا في دابة كمال tolani na gabaatti لا hojii itti bubula tolani sagantaa keenya qofatti ufnee waan gochuu qabnu goonee baana bilaaleek لا سكنت أقف أمي تدي فما نقول دكتور أصلي بتبتين كاس أبني ميوتينا كبدا نما كم سدين بربادام نما كم سدي كذي نيجالوان أجي سدي نما كم سدي كوي mana kan King Kamal Abdullah batana apa ni King Kamal Abdullah live video kubata batana King Kamal Abdullah warri kalau tanu warri bor ma karaja me kasira me jetan daga nu basha live ra mula bandira King Kamal Abdullah kaki tibilbilati kotunu jalan wa ma yoki mal nufin chufunu ra ayesani Solanin ol galchi warra dhimmi kun ilaalatu ol galchi solan nafaana galmeessaa ture solan naas gabamu be nan galcha miuti qabadhati waa'ee solanii galchuu dhiisuu miti dubbiin namoota mana banatanii jiran oromoo cufsiisaa nama 3,000 barbaanna kalas gabaamatti nama 3,000 barbaanna isaan dhuftetta nama 3,000 barbaanna King Kamal Abdullah, okay. Terku asal tadi asus nambah saat ini. Orang basu dan orang baik saat ini. Bagai jeratan abdi kami dokter. Sejalan turun. Atau kau di mana? Oke, semua jalan turun. Umat orang mau lagi apa? Namun tak kumasa di barban lenu. Wah, tapi bila mati mati. Nama kuma sadi kesa, yonam ni kumni to Qur'anu gargare jenne to male, annama kuma sadi sana amma gadi buse, fide wala tide binu, na baresa or commenti. Nama kuma sadi fide wala tide binu. Na baresa. Nama kuma sadi. No, di be. Mubarak. Dhiirri sagantaa taate maaliif namni kumni dhibbisa di kun yoo sirriitti ofii onnee qulqulluurraa gargaare gahaadha bar baay'atanii dhufanii jala ta'anii iyyuu malee maal godhu warri gargaaru fedhu kumaaf dhibbisa di keessa namni kumni tokko yoo gargaare gahaadha waa tokko dhiis amma namni banatee jiru faafiin asuur hundi jara laa akkan nageenya dhaggeeffadhu waan doktor Abduse hin nageenya kan jenneefi maal jara nama asliini manuma cufatee taa'uun guyyaa addaa isuma dhuguma as dhufuu miti atis ta'ee asliin manuma cufattanii taa'uunu gargaarsa guddaadha isuma dhuguma jechuudha nama qabnee jechuudha bashannanaanis ta'e geemiidhaanis ta'e nama qabdanii jirtanuu jechuudha maali gaa eenyu oli warri kaanoo hunda namaa dhaqaatii cufsiisaa nuu fidaa waan bor waa biraa jettan dhaqaa cufsiisaa nuu fidaa miti nuu fidina mana cufsiisaa waan oromoo ta'e hunda mana cufsiisaa hin dhaga'ama dhugaa keetti mube mana nuu cufsiisaa hin dhufin mal Abduseen nama 300 nama 400 qabachuu wallaalee haqimii isaatiin asli takka wallahi ni nabdanitu takka dhimmuma kanaa beela waa daaseenee adda dhufee as taa'ara miti abdii geetachuu as taa'ara miti nagaa yoo jalee fi waslaa ta'us ummata keenya dhaqaa mana nuu cufsiisaa nama 3,000 barbaadan jedhe
nama kuma sadii saafiin barbaadan lakkii jedhamnaan afuu wayya malee koppiliin kishee godhaa jabaadhaa gaa yalla koppiliin kishee barbaree dibachuu bani barbareen dibadhaam yalla nama kuma sadii koppiliin kishee takkaa jalatti bu'aa kottaa jedhaani banannuu cufaa jedhaani sa'aatii tokkittiidhaaf kalas sa'aatii tokkittiidhaaf mana nuu cufaa naa jedhaani waa biraa miti humni hin jiru jaalalaan eegaluuf yamma Mubarak. Oye. Ati beektaa fayyaalummaa ta'ii malee simmeetii Oromoo kanan hubanne beektaa? Simmeetii Oromootu akkana anamma akka nama waggaa 27 baratee tokkotti baay'ee hubadha si galee. Ilaa. Ayyee dubbadhu kanani. Fakkeenyaaf amma kaleessa suuraa isaatiin caffaramaa oolame poosti godhamaa oolame tashakkilu al si galee warri kalee iyyaa oolan amma feesbuuk allee yoo xiqqaate hordoftoota hin qaba laayikii nama 5,000 6,000 7,000 fa'aa argadhuudha hin beektan poostiin goone. Asin karaa akkaawuntiitillee fooloo aguma nama kamiitittuu hin qaba poostiin goone. Because akka malee gaddee waan jedhuu fi waan barreessu wallaalee dhiise si galee. Inna nuti kabaroodha. Jaarikaa duwwaadha. Oromoon gizee isiniin jedhu ragaan kana. Oromoon gaafa rabbi jiru quba sin qabu gaafa ati duuta himboo sobeetiniin ittiin si shakkala gaafa mootu yaadannoo nama sanii haa goonu jedhuu sirraa dheessa. Ummata algara rafee hambargar nyaataa ruuza nyaataa bilisummaa barbaadu bar ummanni kun. Wallahi. Ummata kana mana cufadhaa jetta. Ummata uf wallaalee wallaale si galee. Dhaloota akkasii keessa jira si galaa. Kanaafi namni namummaan isaa itti dhagayamu natti bilbilamaadha. Dhufeera. Kan namummaan isaa itti hin dhagayamne mana baratu miti yoo fere hudduu banatee taaptaa walaa godhu maaltu lammanaa fide namni 500 ga'e dhufe kun 1,000 manaa inshallah abbaan fere hudduu fi banee haa ta'u. Man nama karatta mana bana nama hagana fida kabila tradire amar namni agar fe kuma wadi bashani kun dolara kuran yo wali qabe bakka yadanno muca kana wana tafura ba fatuin gargar disa abban fere man ufiti mi wuddu fi abana tu disa warre obbolesa kesan gargaru duftan gargara ka gargaru barbane demi banat watille anas sinjere aslin ka sodafi marre salam beene sigale wallahi dubajatte hid demi banat yo fete manaketi mi wuddu ke bani demi gargari anak aslitti obbolesa kiyya qarshii 10,000 bor yookiin iftaaniin erga risiitii isinii maxxansa dhumate kanuma huma dandeettu godhi mirga namaan dhiibin abbaan waan fere hadalagu boo'icha keessaa baa nuti nama 3,000 asitti wal qabu miti 3,000 maan halkan gizee dhufe dhalaa hudduu qabu kana nama 5,000 nalaalaa turan hin beeytan sigale ammo so ko bagi yene namni kumni la mana dawat every time namni kuma ga dawat doctor wanna gari hasa jirtan yo dandeetan immo sa kana keessatti huddu jabaatu ko tunu fiddan gari da gara kuma shampa kuma furga kanavi amma qattita magargar sa egalla an kuma qurani egalera nama quran wada nu senu barban amma nama quran wada irbu oromumma ko nama Quran ka kuma Quran wada nu senu barban dafa kuma dibba tokko barban ayo doktor wallahi ya da wara da barsiti abban barbadan da ka mana miti uddu ke sambaradda dimmo bolese ke nyaatu nu gadisi se kale sas wa hunda dimne o bolese ke nyadi ka sanu chalu jenne isidimmo ko pin share nu godati wari ka shapi barbadan nabil sini mata sajira accounti mojolle mata sajirti meme ga bismillah ne galla abbagal me solo opai jabadu doktor dubbate jira isam abba oromo sinjanna umri duma kanani galatomi mana cofi gottu janna mana cofte no so do marratti mana cofte rufte to dibba sadi kuma sadi te akani aka gargar si tiru anin be wallahi aka gargar si an kuma na isam jedan dubani amma yoni da dufe galatomu nama kuran ka kuma kuran ufnu qabu barban me warra kale boya ole yalla warra garoji me warroota profaayilii jijjiirratanii warroota waa'ee du'a gurbaa kana
karaa siyaasatti jijjiirattanii ka mootummaa qeequu barbaadanii fi ka warra boosana keessa jiran kana isaan qeequu warri barbaadan warri siyaasaa taphachuu barbaadan mee koottaa dhugaa waa'ee gurbaa kana yoo isin yaaddeessise birrii kuma diidama mee koottaa waanuma qabdan keenya dhaafa. Haa kennani waa baay'ee taphachaa akka jiran waan beekuuf mube. Mee haa dhufan dhugaa gadda dhugaa yoo isaanitti dhagahame haa dhufan mee kota sabboontu arsii galatoome kuma diigama jirte kanaadha namni bira yuutub godhi eenyu mucaa loode ko wayal tokko aashaa intala shawaa kuma diidama rabbi duniyaa dhuman qabnetti haa kennu aashaa intala shawaa sabboontu arsii aashaa sabboontu arsiitii fi aashaa intala shawaa Almaz. Oi, solo barreessu si ta'an jiru hunda dhabdee barreessin si gargaaru. Barreessi mu beeko. Amma ammaatti qabee jira nama waraabuu shaniin harka jira. Mube karaa ajaa'ibaati biig booyi kuma diidama si jedhaa jira. Maa iyyitan maa wal jala iyyitan daqiiqaa shayyoon akirtanii san booda ta'u maali? Yalla jari gaa doktor waraabaa si kenna rakkoon qabu doktor itti fufu. Ummata kana funyaan irratti itti himuun beeytanii usaa miutii qabadhaa koomentii jalatti barreessaa isinii dubbisa. Hoddutti himanna nuti akka funyaan dhiisinu. Eyyesoos moo maal ka jedhu tokko kuma soddoma rabbi duniyaa dhuman qabne sitti haa kennu. Eyyerusaalem kuma diidama rabbi duniyaa dhuman qabne sitti haa kennu. Warra kuma kudhanii oliif barbaada amma tartiibani. Dhaggeeffadhu warra kana birrii gurguddaa ol galchi sagaleedhaan haimanu. Namni cal jedhe akkaawuntii biraatti waan hin goone waadaa galuu danda'a waan ta'eef ol galchi daqiiqaa tokko yookiin sekoondii 20 haasofsiisa. Mube na gargaari qabi amma qabuu jalqabe mube naannoo nama 95 harka jira na bira. Yuuti qabadhaa abdii geetaachoo yuuti qabadhaa aslii daqiiqaa 5 kenneera. Yuuti qabadhaa hundi keessa barreessaan jira dhiisaa. Barreessaan jira dhiisaa. Nama gargaarsisuu hin beeytan. Yuuti qabadhaa abdii. Isuu hin beeytan. Hundi keessa nam tokko naa seenaa. Doktor itti fufati barreessaan jira. Waan asii barreessatti fufi. Yalla. Anaagar sabboontuu arsii kuma 10. Naasir kuma 5. Rabbi isin haa kennu. Garuu waadaan isin seentan waadaa dhugaa ta'uu qaba. Asaantii shawaa kuma 10.